إسرائيل برغادي إبجا في توقفا كوماندرا قجيلچا كوماندي ديقدمي شنفا انجينيرينجي بوبا تانكوتا تال السلطان كوتا كبا رافاتي akkasumas qajeelcha waraana brigedi torbaatami jaaffas ajjeefamu fi loltoonni 25 madaa'uun dhagahamee jira. kabajamtoota hordoftoota keenya oduutti dhiyaadha. صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وثائق كشفت أن معدوي سفارات الإنذار New video from the Iran-backed Houthi militia who claim it shows رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن خطط نتنياهو of a threat is a full-scale Israeli invasion there. Specialized units cut off the القدرات المتلاحقة هو من تلك المعارك. nageenyi ala mana keessan kenna rahmata gurguddoo dachaa ta'ee ajiraatu hordoftoota sagantaa CTN odulee jajjaboo gurra addunyaa gubbaarraa qaqawwisaa oolan maddeen miidiyaalee addunyaa wabeeffannee afaan saba bal'aatiin gulaalleet dhiyaannee jira. kanneen chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabskraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. odeeffannoo guyyaa guyyaa nu biraa darban saffisaan argachuuf laayik gochuun hin dagatinaa jenna. gara ijoo hangafoota oduutti ceena. lolli cimaan lubbuulee siviilii 20 caalan har'as galaafate loltoota Israa'elii bo'oo dhukaaftota opereeteroota birgeedii al-qudduusitti duudan har'a ganaman 8 nyaate 9 madeessuuf loltuu tokko kan birgeediin al-qassaa fuula isaas gadi dhiise booji'u gabaasa kutaalee shajiyaa kaniinus raafaa nuseeriyaat kutaalee walakkeessa shujeyaa bal'inaan dhageettu. dubbiimaan birgeedii al-aqsaa abuu ubeydan viidiyoo daqiiqaa 17 murtoo cimaa loltoota haarawaa eebbisiisuu fi mujaahidoota haleellaa si'achi daranuu cimaa ta'uudha ibsa kennanii jiran. waamicha humnoota islaamaa kanneen idila addunyaa irratti hafaniifis dhiyeessaniiti jiran. bokkaan akka hancabbii misaayilota rooketii hizbollaa kutaa kaabaaf kibba israa'elii galiilaa fi abiibii irratti roobeetiin qondaaltota waraanaa ajajoota gurguddoo lamaaf loltoota lama kan nyaate bal'inaan keessatti dhageettu. bakkeewwan iccitii kuusa waraana Israa'el guddichi har'a rukutamee dugdi meetaanahuu guddaan qarxam jedhe. qondaalli hizbollaa tokkos haleellaa harka deebii Israa'eliitiin shaahida ta'uudha. daangaa Israa'elittis loltoota siksuu hizbollaa meeshaan hizbollaan raashiyaa irraa argate jedhame guddichi maali gabaasa bal'aa dhageettu. waraanni ansaarota yamanii viidiyoo waraana tooftaa lolaa koppii yookiin waraabbii akka loltoota raashiyaatti qindeesse addunyaaf gadi dhiise. neetorraa haga peentaagoon Israa'el irraa hanga michoota ishiitti fiilmii tiraajidiitimoo hawwitiidha. no akkasii miti amanuuf du'i dagala itti taate. dooniin neetoo xiyyaara baateet Israa'el tiksaa ture anis miila baafadhe jedhe neetaanahuun bitaa gala dubbii jala jiru jedha aljaziiraa BBC wihoo hindustaantii fi Indian Times Interfact. michuun guddoon biyyoota arabaa ganama Ameerikaa wajjin dhiichisaa turte. Su'uud Arabiyaan ciini kiyyasii achi Iraan wajjin jetteet Masuud Pezekshiyaadhaan yooyya congratulation jechuun barruu ibsa ejjennoo imala egeree tarsiimoof imaammata Su'uud Arabiyaa ilaalchise Iraan wajjin dhaabachuuf qophii ta'uu ibsite. lola hizbollaa wajjin Israa'el qabsiifti taanaan harki keenna Teel Aviv adabuuf qophiidha jedhan. جندا صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 الليزري والتتبع الحراري والإغلاق الراداري. عسكريا ما يجري مع العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي. أهلا. oduuwwan idila addunyaa kanneen hin dhagaminis keessatti ammanneetiin isin biraan geenna. maarree warri duran subscribe gootan like qofa share gochuun nu cinaa dhaabbadha. kanneen haarawaa dhuftan mallattoo gurraacha subscribe san irra balleessaa nutti dabalamaa isiniin jenna. gara balballoomii oduutti ceena. استراتيجية قادمة
ستكونون فيها يا أهلنا أنتم صناع. إضفاء الإسرائيلي بتعامله مع أكثر من رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خطط نتنياهو لتوسيع الحرب في المنطقة ستسبب كارثة كبيرة وعلى العالم. waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroon bitachuu mootummaa Israa'el durdubbee ulfa dubbii damboobduu Ameerikaaf Ingilizii xaxaa qabaachuu icciti dirree qondaaltota Hamaas harka geettee Hamaas ejjannoo cimaa tarkaanfii lola daranuu itti fufuu irratti kan jabaate ta'uu kutaawwan Gaazaa guutummaa jedhamutti loltoota Israa'el Irbaata allaatti taasisuun arras kutaa Sheejiyaa Birgeediin Alqudduusii fi Alqassaa walfaana kutaa opereeshinoota kan opereetaroota moortoriif kanneen kana fakkaatan haleeluuf humna dhufe Birgeedii 76ffaa keessa loltoota 27 gara holqa lafa jalaatti ergaman 8 dhidhimsite 9 madeessite tokkoon yooyya baga gara mooraa keenyaa dhufteen jette jedha gabaasni Hindustan Times akkasumas Times of Indian. Kutaa waraana Birgeedii 76ffaa keessatti loltoota ergaman ifa kan goote Times of Israel wabeeffachuun miidiyaaleen mootummaan Israa'el amanuu isaatii fi akkasumas kanneen hedduu ta'anis kutaa Nuseriyaat Tal Al-Alawaa fi gama biraatiin Shajiyaa Jabaliyaa keessattis lolli cimaan gaggeeffamuu fi daangaa raafatammoo haleellaa cimaa raawwachuu Israa'el miidiyaaleen gabaasurratti argamu. Kanaan wal qabsiisee Times of India, Hindustan, First Post, Al Jazeera, Afaan Araba, Associated Press, Reuters wal harkaa fuudhuun mana giiftii Saaraa Neetanahuutiin dubbittii ga'anii aarii loltoota Hamaasiin raawwatteen lammiilee qulqulluu daa'immaniif dubartoota 18 kan ajjeeftee fi 50 ol madeessuudha miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan. Turtii marii sa'aatii 10 qofa Qaatar Doohaatti taasisuun yaadrimee dhukaasa dhaabuutiif garasitti kan imale basaasni guddaan muusarkan Israa'el David Barliyaan abdii amma Hamaas mul'iseen fudhatama qaba jenneet amanna jechuun saffisaan ofirra deebi'ee eega ergameet booda afaan xiinxaltoota yeroo seenee jirutti tankoliin Israa'el markaba jedhaman opereetaroota taankii 4 wajjin barbadaa'uudha kan Hindustaanti gabaase. Gabaasa telegiraamii Hamaas Birgeedii Al-Aqsaa irraa har'a afaan Arabaa Ingiliffaadhaan dabalameetiin maxxanfame iccitii dhugaa dhoksu gabaasa miidiyaalee warra dhiyaa Israa'el akkasumas loltoota 345 jedhanii gabaasan Abu Ubeydaan dubbittiin tana jechuun gadi dhoosuudhaan ragaa wajjin Tel Aviivitti ergan. Jeequmsaa fi hokkorri Israa'el galgala kana keessummeessaa jirtu siyaasa guddaa Hamaas taate jedha Al Jazeeraan afaan Arabaan. Lakkoofsa loltootaa salphaa gochuun akka gabaasa akkasumas raadiyoo fi televiziyoonota waliigalatti 60 ta'anii propagaandaa oofanii dadhaban jechuun akkasumas madoowwan loltoota Gaazaa qofti 19,460 ta'uu kan ifoomsanii fi dubbiin gabaasa Neetanaahuu ta'uudhaa fi akkasumas lammiileen Israa'el ija shakkiitiin laalaa turu First Post, Hindustan Times of Indian gabaasee jira. Viidiyoon ibsa ejjennoo mujaahidoota Hamaas haarawaa leenjii irratti turan kan seenaa ajaa'ibaatiin gadi baan agarsiisus dubbii himaa Al-Aqsaa Abu Ubeydaadhaan har'a maxxanfame. Ergannoowwan gurguddoo iccitii 4 Ameerikaa, Israa'el fi Ingiliz ta'uudhaan dachii Filisxeemota weeraraan dhuunfachuu maqaa bulchiinsa yeroo fakkeessuun kolonii ilmaan Filisxeemotaa irratti karoorfachuu fi dirree waraanaatiin qondaaltota Hamaas harka bu'ee kun ciiniif shirri Antooni Bilinkaniif Masrii Kaatar bishaan dhugueeruun hooggantoota siyaasaa Hamaas akkasumas kanneen barbaadamaniif amanamoo ta'an harkatti galfachuu jechuudhaan tooftaan isaan kana godhaniif ugguramtootaaf hiriira ofirraa dhaabuudhaaf qofa akka ta'e beeksisan. يجري مع العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي أهلا بك. Hooggantoota siyaasaa Hamaas akkasumas kanneen barbaadamaniif amanamoo ta'an harkatti galfachuu jechuudhaan tooftaan isaan kana godhaniif ugguramtootaaf hiriira ofirraa dhaabuudhaaf qofa akka ta'e beeksisan. Tooftaan inni sadaffaa Israa'el nu wajjin lola maqaa dhaabuu jedhuun michuuwwan keenya adamsuun akka carraatti dhimma itti ba'uuf kan wixxifattu yoo ta'e haleellaan Hamaas dachaa ta'ee itti fufa jechuun eeruun Israa'el tooftaalee gurguddoo 4 keessaa biyyoota Arabaa 22 shira gurguddoo ta'aniin akkasumas haleellaa Hamaas qabbaneessu maallaqa isaan baankii Gaazaatti saamne madoolee Filisxeemotaatiin wal'aanuu kan jedhu maqaa fakkeessii kanaan Hamaasiin onnee Filisxeemotaa keessaa
baasneetiin saniin booda biyyoota dippiloomaasii nurratti citan araarfachuu hawtii Iraaniif Hizbollaa irratti dabootumsa waamachuun dachee Gaazaa Israa'eliif akkuma West Bankitti manneen 2,500 ijaaruu akka ta'e eeruun Abu Ubeydaan Yemen, Iraaq, Sooriyaa, Lubnaan akkasumas Taalibaan Paakistaaniif Afgaanistaaniif waamicha taasisuun eenyummaaf mirgi ilmaan Filisxeemota biyyoota Islaamaa kolonii shira Ameerikaa fi warra dhiyaa irraa akka wajjin taane baraarru ergannoof dhaamsa keenya dhaamsa mujaahidoota maqaa rabbiitiin jechuu gabaasuu maddeen Al Arabiyaa Taas Wiyoo Hindustaantii fi akkasumas Interfact Newsweek gabaasan. الغارات الإسرائيلية خصوصا صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وثائق كشفت أن ونطمئن مجاهدينا وشعبنا وأهلنا في كل أرضنا بأن طوفان الأقصى الذي بدأ من غزة وما رافقه ويرافقه من أحداث وتطورات متلاحقة هو من تلك المعارك. هليلان مسايلوتا روكيتي دروني هيزبولا كيباف دانغالي والو أكا كاريوت شيمونا إيلات الرافي كنين غليلا رتي روبا بولي kan saatalaayitiin deeggarame ta'uudha Israa'el ibsite. Miidiyaaleen idilaa addunyaa galaalchuu irratti kan argaman qondaaltota kutaa waraana birgeedii hoggana ta'an 2 galaafachuuf rookettiin kutaa Galiilaa irra bu'e loltoota 2 madeessuu Times of Israa'eliin gabaasee jira. Viidiyoon Hizbollaan sochii waraana guddaa humna gamtaa Taalibaan Afgaanistaan akkasumas kanneen humna Paakistaanii ta'an waraabuun maxxansuun dubbii kaleessa Yoav Gaalantiif Neetaanahuun walitti bu'uun walqeeqan wabii kan taasifate Newsweek gabaasuu isaatii fi Turk Anaadoluun dubbitti cimtuu Hizbollaan humna Israa'elii ol ta'uu dookumentarii gadi baaseetiin hoodhu bishaan kee jedheen jedha Anaadoluun. Gabaasa Anaadoluu kan biraa ammoo duwida neetoo bakka lamatti qarxam kan warra peentaagoon jilbatti kashasham kan goote Raayif Xayyib Ordogan Ameerikaaf Awurooppaan lola Gaazaa Israa'eliin akka dhaabdu waan hin barbaanneef ta'aniitiin ibsa afaanii baasuudhaan dubbatan. Kun ammoo ibidda maayyii kan Israa'el irratti qabsiisu ta'uu fi amma booda hariiroon Turkiin deeggartoota Israa'el wajjin Ameerikaa dabalatee taasiftu akka hin jirree fi kana ta'uu qabatamaan Libaanos irratti walgarra jedhan hundaa taajjabne booddeen keenyas kana jechuun humni Tarkiichaan murtoo fudhachuu akka jiru mootummaan Baayiden ani hin dhageenye qofa keessaa quban qabnu nutis hin fudhannu jechuun dubbatan. Waggoota hedduudhaa fi hiriyoota misirroota dabaaltuu fakkaachuun sirna warra dhiyaatii fi harka dhahaa kan turte biyyi Saa'ud Arabiyaa osoo namuu amanuudhaaf hin yaadini dubbitti hirriba waan kaate fakkaatti jedha Reuters. Boqonnaan haarawaa irree walooma Iraanii fi Suudii baga injifatte. Suudiin wal waraansa waggoota hedduu Iraaniin kallattiin wal waraana jiraachuu maddeen kan gabaasaa turaniif tibba darbe jaarsummaa Chaayinaatiin kan walitti araaraman bulchiinsa Israa'eliitii fi Abdallah bin Salman arrammoo pirezidaantii haarawaa Iraanii Masuud Pezeshkiyaadhaan baga gammadde baga injifatte jechuun yeroo dirqamsiiftuu keessatti filatamuu keetiif si'achi nageenya birmadummaa dinagdeef tokkummaa rakkoof bal'oo keessatti walooma jechuunaaf gaaffii ta'ee jira. Humni ansaarota Yamanii hawtiin viidiyoo suursuga tooftaalee loltummaa akkuma loltoota ciccimoo Mooskoo Raashiyaatti waraabuudhaan fiilmii tiraajedii jedhamu akkuma fiilmii tiraajedii jedhamu yommuu Ingiliz Ameerikaa akkasumas Israa'eliif michoota isiidha reeban motoroota kanneen dhukaasaan miidhamuu hin dandeenye qindeessaniitiin galoo galaana irratti har'a garagalcha soofti koppiin Ameerikaa Ingilizii fi Israa'eliif erganii duydi Netanyahu bitaan korii mirgaan korii dubbittiin koorama fardaarra gadi taa'i jechuu fakkaatti jechuudhaan sodaa guddaa keessatti hanga Yukireenitti dubbittii himte. Kanaan wal qabsiiseeti keessattuu dooniin xiyyaara 300 baatuuf misaayilota gurguddoo baatee galoo galaana Edaan irratti Israa'el tiksuuf deemu anis miila baafadhe na quban qabaatina jechuun Israa'eliif Netanyahutti bitaa gale jedha Reuters. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa jaalala biyya guddina ilaalchaaf nageenyummaa hawwii tokkummaaf addunyaaf biyya keenya haa gabbifnu horaa bula.